Nagaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa galgala kanaaf isiniif qopheeffannee qabannee dhiyaannetti jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif gara YouTube keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uun dagatina. Subscribe yoo hin goone wayitaa baatanii kaasee jechuudha. Ergaawwan keenya kana booddee gadhiifaman hin argattan. Kanaaf subscribe, like, share, comment gochuudhaan qophii keenyarraa akka bohaartan abdii guutuu qabna. Kallattumaan gara qophii keenya galgala kanaaf isiniif qopheeffannetti wal wajjiniin hadabarru. Qophii keenya jalqabaatiin karaa tafe yaanni diinni qopheesse gooftaatu isa fashaleesse jechuudhaan kan faarfate faarfataa Baacaa Bayyenee wajjin waan wal qabatu isiniif qoonna. Seenaa faarfataa Baacaa Bayyenee gabaabbinaan waan qindeeffannee ni qabna. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Lammata irratti daawwattoota keenya nama daa'ima jechuudha ija tokko qabatee dhalate biyya Yemenitti torban dura dhalate isiniif qoonna. Wanti akkasii ta'ee hin beeku. Waggaa 500 dura ture namni ija tokko qabu kan inni dhalate. Waggaa 500 booddee jechuudha ammas namni ija hin qabne dhalateetu jira. Biyya eessaatti dhalate maaltu uumame kan jedhus isinii qoonna. Hamma xumura qophii keenyaatti yoo nu wajjin turtan odeeffannoo bal'aa kana ni argattu. Sadaffaa irratti daawwattoota keenya faarfataa Biqilaa Kabbadee wajjin waan wal qabatu isinii qoonna. Faarfataa Biqoon waan addaa tokko barreesseetu jira. Miira itti dhaga'ame keessa ta'ee karaa fuula Facebook isaatiin kan inni maxxanse maalidha kan jedhu isiniif qoonna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Ammuma like gochuudhaan akkasiin jalqabdan abdii guutuun qaba. Amantii Musliimaa irraa gara Kiristiyaanummaatti dhufan albamii Jaawol maxxansaniiru. Karaa tafee yaanni diinni qopheesse gooftaas fashaleesse faarfannaa jedhuun sirriitti kan beekaman itti dabaluudhaanis hammaareenaaf laatan safaruu suufii natti uwwisa hin daaru waa'ee kootiif isa kan yaadu dabalee kan biraan barbaadu. Jechuudhaan bara suufii hin uffatiin keessaa suufii akka Waaqayyo isaanitti uffisu bara sana eegaati. Suufiin baay'ee guddaa fi dinqii ture. Bara sana keessa akkaataa kanaatiin amantiidhaan faarfataniiru. Namni kun amma sadarkaa guddaarra jira. Seenaan namni kun dabarse keessaa muraasa gabaabsinee har'a isiniif qooduu jaallanneerra. Nama biyya kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf faarfattootaaf fakkeenya guddaa ta'anii fi gahee guddaa taphatan keessaa isa tokkodha. Ijoollee taanee utuu jirru faarfataan kun gaafa gara konfiraansii lafa nuti jirruutti affeerramu mukatti faa ol baanee ilaalla yookaan namni ol nu fuudheetu nama kana ijaan arguudhaaf baay'ee dharraana. Faarfataa Baacaa Bayyenee. Yeroo gara Kiristiyaanummaatti dhufu waa'ee faarfannaa waan beekuu fi waan hubate hin qabu. Obboleettiin tokko gartuu faarfannaatti na dabalchiiftee yommus ture gaafadhee waan na keessa jiru isheettis kanan hime. Isheenis faarfannaan ayyaana na keessa jiru ta'uu na hubachiiftee achumaanis akkan barreessuuf na jajjabeessitee jedhu faarfataa Baacaa Bayyenee. Yeroo ammaa kana ayyaana faarfannaa bukkeetti nyaachisuudhaan paastarummaadhaan waldaa ofii isaaniitii hundeessan geggeessaa jiru. Yeroon ayyaana faarfannaatiin dibaman bara 1984 keessadha baran ani dhaladhu jechuudha. Sana booda dubartiin sun dhuftee naaf ilaalte faarfannaa koo baay'ees dinqifatte. Gartuu faarfannaa yookaan kwaayerii shaakalchiisuu qabdas naan jette. Achumaanan waldaa kennaa ayyaana namaa guddiftutti hin dabalame jedhanii dubbatu. Waldaa sana keessatti faarfattoonni yookaan kwaayeriin faarfannaa isaatiin eebbifamaa ittiinis tajaajilaa turaniiru. Sana booda waldaan isaan itti dabalaman kun jechuudha ayyaana isaanii kana irratti arguudhaan faarfannaadhaan akka isaan guddataniif deeggarsa isaaniif taasisanii jechuudha. Waliigalatti kolleekshinii malee faarfannaa albamii 6 hojjetaniiru. Kan hin hojjetamin ammoo baay'een akka hafanis ni dubbatu.
Gara waldaa bu'uureessuutti gaafan dhufuu kaayyoon koo wangeela Waaqayyoo babal'isuudha kan jedhan faarfataa yookaan Paaster Baacaa Bayyanaa yeroo tokko tokko namoota dhiibamanii waldaa keessaa bahan garuu ayyaanaa fi dibata qaban affeeruudhaan gara waldaatti akka isaan deebi'aniin karoorse. Sana booda mul'aticha guddisuudhaan waldaa hundeessuu akka narra jiraatuun murteessee jedhu. Waldichas gaafa bu'uureessinus waldaan akka of danda'u nan amanan ture. Zayita gurguruus hin deeggaru, gargaarsa yookaan deeggarsa namaas hin gaafadhu. Utuun deeggarsa hin barbaadiin Waaqayyo ofuma isaatii mul'ata kana inni na keessa kaa'e mul'ata kana akka inni galmaan ga'u amaneen waldicha bu'uureesses jedhu. Ani nan tajaajila hojii dhuunfaa koos yookaan daldala koo nan hojjetadha. Kanaafuu tajaajila kootiinis hojii kootiinis milkaa'aadha. Waaqayyo na milkeesseeras jedhu. Sababa hojjenneef buddeena akkuma nyaatnu sababa fayyineef ammoo dhugaa ba'uu qabna kan jedhan faarfataa Baacaa Bayyanaa. Jalqabumayyuu faarfataa jedhamee waamamuu fi beekamuu hin barbaanne ture. Mul'ati waldaa bu'uureessuu kan inni na keessa bubbule yoo ta'e iyyuu maqaa faarfataadhaan waamamuu jalqabee na keessa hin bulle ture. Kanaaf ayyaanni faarfannaas ayyaanni nyaachisummaa yookaan paasterummaas kanan ittiin Waaqayyoon tajaajiluudha malee kan dhuunfaa koo miti jechuudhaan dubbatanis jiru. Egaan daawwattoota keenya mee faarfataa Baacaa Bayyanaa kan ittiin yaadattan keessaa faarfannaawwan inni hojjete keessaa kan laphee keessanitti coophee hafee komentii irratti nu barreessaa. Gara qophii keenya lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya qophii naasisaa tokko isinii qoonna. Yemanitti ture daa'imni ija tokko qabu kan inni dhalate. Kutaa Albaayidaa magaalaa Raayidaa jedhamtutti hospitaala Al-Hilaal jedhamutti kan dhalate yommuu ta'u seenaan akkanaa haasaa afaanii warra Giriikii keessatti mudannoo akka ta'etti odeeffamaa tureera jechuudhaan dubbatan. Torban dura ture mucaan ija tokkoo kun kan inni dhalate. Taateen akkanaa bara 665 jechuunis waggaa 500 dura kan uumamedha addunyaa irratti jedhu ogeessonni fayyaa. Ergasiitii hospitaalichatti ispeeshaala kan ta'an akka dubbatanitti mucichi guyyoota muraasa dura akka dhalate ibsuun waggoota 500 dura namni tokko ija tokko qabatee akka dhalate. Amma immoo waggaa 500 booda mucaan tokko ija tokko qabatee akka dhalate mudannoo wal fakkaataa ta'uusaa fi garaagarteen gidduu isaanii jiru akka seenaan dubbatutti waggaa 500 akka ta'e ibsa. Sana booda mucaan dhalate kun sa'aatii 7 qofaaf biyya lafaarraa akka turee fi kutaa daa'imman tursiifaman sana keessa utuu jiru akka boqotes dubbatanis jiru. Kun ajab isin hin jechisiisuure? Ittaansuudhaan daawwattoota keenya faarfataa Biqilaa Kabbada karaa fuula feesbuukii isaa ergaa inni katabeen isinii qooda. Ergichaa akka isin jaallattan abdii guutuun qaba. Warqee namni hundumtuu hin uffatu. Namni tokko akka waan ati hojii kee hiiktee ciisaa ooltuu yookaan immoo nama homaa hin qabnee nama karaan jalaa badee jooru wayii itti fakkaata. Wanti nama ajaa'ibu ati garuu waan hundumaan iyyuu Waaqayyos gargaareera isaaniin iyyuu nama gargaaruu danda'udha. Na ajaa'ibu waan siif yaadan of fakkeessanii ilaalcha gadaantummaa siif qaban calaqqisiisu. Rakkoon kanaa maalidha jedhee gaafan yaaduu wal tuffachuu hinaaffaa hamaa fi ilaalcha gadi aanaa waliif qabaachuudha. Ammuma lafaa kaanii yaada mataa isaanii sirratti fe'anii qajeelfama jireenyaa siif kennuu barbaadu. Eenyu akka ati taate sababii hin beekneef sammuu isaanii ishee xiqqoo keessatti xiqqeessanii si yaadu. Wanti daran na ajaa'ibu immoo isa ati Waaqayyoon ilaaltee waan meeqa dhiiftee isaan bira dhaabbattu akka waan carraa guddaa siif uumaniitti akka waan baay'ees gargaaranii fi karaa siif bananiitti of yaadu. Gaafa lafa teenyee urjoota samii keessaa ol ilaallu baay'ee xixiqqaatanii nutti mul'atu. Dhoksaan isaa garuu urjootatu xixiqqaate utuu hin taane iddoo dhaabbii keenyaatu xixiqqeessee nutti mul'ise malee dhugaan isaa akkas miti jedha faarfataa Biqilaa Kabbada. Kanaaf falataa jedhee kanan kaa'uun qaba. Innis namoota akkasii kanaaf
raawwattanii argamuu dhiisuudha. Adeemsa keessaa vaaliyuu kee yookaan gatii kee baruu waan danda'aniif yeroo kennuufiin gaarii natti fakkaata. Warqee namni hundi uffatu faaya miidhaginaa guddaa waan ta'eef warra bitachuu danda'an yookaan highest class keessa jiran qofaatu warqee uffachuu isaas qabannaasaas beekaa jedha. Warqeen yookaan daayimendiin kan isaan bakka hundumaa hin jirreef waan jibbamaniif utuu hin taane gatiin isaanii ol ka'aa waan ta'eefidha. Gatii isaaniitu akka isaan baay'ee hin argamne isaan taasise. Nama warqee fi daayimendii hin beeknetti immoo silverii faatu mi'a gatii jabeessaa fakkaatee warqee irrayyuu daran caaleetti mul'ata. Warra si hin beekne of barsiisuutti yeroo kee hin gubin darbii mala keetti fufi. Fagaattee waan jirtuuf xiqqaattee itti mul'atte hin shakkin isaanitti guddattee mul'achuu barbaadda taanaan immoo kun ciminaa addaa si hin gaafatu. Hammuma duratti tarkaanfattee dudduubatti tarkaanfachuu qofadha. Kanaan iyyuu galuu fi dhiisuu dandeessa. Maaliif jennaan Waaqayyo iyyuu dhufee namoota gidduu jiraatee salphifamee ajjeefame. Kanaaf of ta'ii hin shakkin duubattis hin deemin eenyuun akka taates of beekii jiraadhu. Dhaamsa kooti jechuudhaan faarfataa Biqilaa Kabbadee barreesseetu jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenyarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guutuu qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti waan wajjin taataniif eebbifamaa. Sa'aatota muraasaa booddee qophii keenya birootiin hamma walitti deebinutti galgalli galgala gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.